Kun paartii sadaffaa Java Programmingii jechaadha. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani fayyaa kooti. Ani Katamaa Dheeressaa Oroskoolaa YouTube irraati. Egaa har'a immoo wanti nuti waliin ilaallu yookiin paartii kana keessatti wanti nuti wajjin ilaallu data type Java Programmingii keessatti jechaadha. Kana keessatti data typein maal akka ta'ee fi Java Programmingii keessa akkuma programmingiiwwan programming language kanneen biroo data type akkamiitu Java Programmingii keessa jira kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Kanaafi data typein egaa gosa garaagaraatu jira. Data typein programmingii keessatti fayyadamnuu fi data typein data analysis keessatti yookiin immoo data typein data analysis keessa jiru garaagaradha jechaadha. Fakkeenyaaf data typein data analysis keessa jiru kan akka structured data jiraachuu danda'a, unstructured data jiraachuu danda'a, semi structured data jiraachuu danda'a. As keessatti garuu kan nuti ilaallu programming data type dha yookiin immoo programmeroonni data type isaan fayyadamanidha jechaadha. Kanaaf egaa data typein Java programming keessatti data typein maaliif akka data type fayyadamnuu fi data typein gosoota meeqatu akka jiru kan waliin ilaallu ta'a jechaadha akkuma sirraa argitanii. Kanaaf egaa asumarraa yoo jalqabne jechaadha. Kanarraa yoo ilaalle data type is a classification that specifies what kind of data a variable can store, how much memory it occupies and what operation can be performed on it jechuudha. Kana jechuun data type ni Java programming keessatti it specifies what kind of data a variable can store jechuudha. Kana keessatti egaa variable partii biraa keessatti ilaalla fuulduratti garuu ammaa fi akkasin hubattaniidhaa fi what kind of data a variable can store. Daataan gosa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf text data jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf kan akka character data jiraachuu danda'a. Integer data jiraachuu danda'a. Float data yookiin double data wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Kana keessatti gosa data akkamii akka nuti variable yookiin immoo ammaaf variable kan akka memorytti fudhadha. Memory keessatti data akkamii akka nuti store goonu kan adda baasu yookiin immoo specify gochuudhaaf kan nu gargaaru data type dha jechaadha. Data typein kuni data gosa data akkamii akka nuti memory keessatti yookiin immoo variable kana irratti store goonu kan adda baasee akka adda baasnee beekuudhaaf kan nu gargaaru data type dha jechaadha. Kanaafi data type adda baasnee beekna taanaanii value akkamii akka value akkamii akka variable kana irratti akka store goonu adda baasnee akka beeknuuf nu gargaara jechaadha. Gosa integerii moo gosa textii moo gosa floatii moo yookiin gosa double moo gosa kamidha kan nuti store gochuu barbaanne kan jennu adda baasnee akka nuti store goonuuf kan nu gargaaru data type dha jechaadha. Kanaaf data type beekuun kanaaf nu fayyada jechuudha. Kan biraa how much memory it occupies also it specifies how much memory it occupies. Sababiin isaa as keessatti data type beekuun keenya inni jalqaba memory hangamii akka nu barbaachisullee adda baasnee beekna jechaadha. Sababiin isaa dataawwan garaagaraa hammamta memory consume godhani garaagara waan ta'eef fakkeenyaaf integer yoo fudhanne integeriin data type ta'ee memory adda ta'e hammamta adda ta'e kan inni fudhatu yookiin consume godhu jechaadha. Fakkeenyaaf floatii fi integer yoo fudhanne hanga isaan hanga isaan memory consume godhani garaagaradha jechaadha. Fakkeenyaaf amma integer yoo fudhanne 4 byte dha jechuun 32 bt jechaadha. Karakteriin immoo 1 byte dha yookiin immoo 8 bt jechaadha. Kanaaf hamma isaan memory consume godhani garaagara waan ta'eef kanaaf data type beekuuni hammam memory hammam akka isaan consume godhan illee adda baasnee beekuudhaaf nu gargaara jechaadha. Kanaaf hammamta memory nuti data type integeriidhaaf fayyadamnuu fi hammamta memory nuti floatiidhaaf fayyadamnu yookiin immoo karakteriif fayyadamnu garaagaradha jechaadha. Kanaaf memory hammamii akka fayyadamuu qabnullee
adda baasnee kan nuti beeknu inni jalqabaa daataa taayipii beekuurraa ka'a jechaadha. Kan biraa what kind of operation or what operation can be performed on it jedha. Kanallee specify gochuudhaaf nu fayyada jechaadha. Daataa taayipii beekuun keenya opereeshinii akkamiillee akka fayyadamnuuf nu gargaara jechaadha. Fakkeenyaaf class operation jiraachuu danda'a. Minus operation jiraachuu danda'a, times yookiin immoo multiplication operation jiraachuu danda'a, division operation jiraachuu danda'a, relational operation illee jiraachuu danda'a. Isaan kana keessaa operation akkamii akka fayyadamnu, data type kamiif operation akkamii akka fayyadamnu illee adda baasnee beekuu kan dandeenyu data type yoo beekne jechaadha. Data type beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf data type beekuun inni jalqabaa value akkamii memory keessatti akka store goonuuf nu fayyada. Inni lammaffaa memory hammamii akka nuti fayyadamnullee adda baasnee akka beeknuuf nu fayyada data type beekuun jechaadha. Inni sadaffaa ammoo operation akkamiillee akka nuti fayyadamnu kan nu gargaaru data type beekuudha jechaadha. Kanaaf data typein wantoota kana specify godha jechuudha. Kanaaf egaa inni taanu two type of data types in Java programming keessatti data type gosa lama qabna jechaadha. Inni jalqabaa primitive data type dha. Inni kun built in data type jenna jechaadha. Inni lammaffaa non primitive data type. Inni kun reference data type dha jechaadha. Kanaaf tokko isaanii yoo ilaalle asirratti jechaadha. Primitive data type built in data type jenna akkuma sila ilaalle kan biraallee simply jechaadha. Compare gaafa goonu reference data type duukaa jechaadha. Yeroo compare goonu baay'ee salphaadha jechaadha. Baay'ee ulfaataa hin ta'u jechuudha. Complexity hin qabu jechuudha. Inni kan biraa it directly store values in memory jedha. Kallachumaan kan inni store godhu value dha memory keessatti yookiin immoo variable irratti kallachumaan data store godha jechuudha. Yookiin reference fayyadama osoo hin taane kallachumaan value memory keessatti store godha jechuudha. Kanaaf akkam biraallee it is faster and require less memory dha. Memory xiqqaadha kan inni barbaadu jechaadha. Fakkeenyaaf integerii dha yoo ta'e memory inni barbaadu akkuma sila dubbanne 32 bit dha. Kanaaf baay'ee xiqqaadha jechaadha. Kanaaf fasterii dha yookiin immoo saffisa guddaadhaan illee execute gochuun ni danda'ama jechaadha. Primitive data type kana jechaadha. Kanaaf directly it stores values in memory jedhama jechaadha. Kanaaf kallachumaanii directly value memory keessatti store godha malee reference hin fayyadamu jechaadha. Yookiin immoo pointerii ta'e hin fayyadamu jechaadha. Kallachumaan value store godha jechuudha. Kanaaf egaa akka fakkeenyaatti yoo fudhannee amma fakkeenyaatti yoo fudhannee asirratti jechaadha. Fakkeenyaaf kun memory dha yoo jennee fakkeenyaaf kun memory jennee yoo fudhannee as keessa egaa meemoriin seelii akka qabu beektu. Meemoriin seeliiwwan qaba. Fakkeenyaaf akka kanaatti seeliiwwan meemorii yoo fudhanne jechaadha. Seelii tokko keessatti data type value to store ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf amma asitti maqaa meemorii kanaa fakkeenyaaf maqaa meemorii kanaa number yoo jedhe fakkeenyaaf numberiidha kun maqaa meemoriitii yoo jedhe jechaadha. Number yoo jedhe kana jechaadha. Akkasitti fudhadhaati. Number yoo jedhe kun maqaa meemorii kooti jechaadha. Yookiin immoo bakka itti data store godhudha jechaadha. Fakkeenyaaf bakka kanatti akka fakkeenyaatti asirratti maal jedha? Akka fakkeenyaatti jechaadha. Int number which is equals to 10 jedha. Asirratti jechaadha. Int numberiin kuni variable dha jechaadha. Variable dha. Intiin kuni data type dha. Data type dha. Primitive data type dha jechaadha. Kana keessatti egaa data typein kuni variable kana qaba. Kan nuti store goonu variable kanarratti yookiin immoo isheen kun memory dha yookiin immoo location memory jechaadha. Kanarratti kan nuti store goonu value kana jechaadha. Value kun integer dha jechaadha. Integer dha. Sababiin isaa data type isaa integer dha waan ta'eef jechaadha.
Kanaaf egaa asirratti kallachumaan kan inni store godhu itti directly store values in memory jedhamti. Kanaaf memory name yookiin immoo maqaan memory number dha waan ta'eef kallachumaan kan inni store godhu 10dha jechaadha yookiin immoo 10dha jechaadha. Memory location sana keessatti kan inni store godhu 10dha jechaadha. Kanaaf kallachumaan kuni memory location yoo ta'e memory location kana keessatti kan inni store godhu 10dha jechaadha. Kanaaf kana keessatti Javaan primitive data type gara 8 qaba. Primitive data type 8 qaba jechaadha. Java keessatti primitive data type 8 qabna. Isaan kuni byteen jira, shortiin jira, intiin jira, longiin jira, floatiin jira, doublein jira, carry'n jira, booleaniin jira jechaadha. As keessatti egaa data typeonni kuni saayiziiwwan garaagaraa qabu jechaadha yookiin immoo hammamtaa isaan memory consume godhani saayizii mataa isaanii qabu jechaadha. Fakkeenyaaf byteen 1 byteedha, shortiin 2 byteedha, intiin 4 byteedha, longiin 8 byteedha, floatiin 4 byteedha, doublein 8 byteedha, carry'n 2 byteedha, booleaniin 1 bitidha jechaadha. Kanaaf garaagaradha jechaadha. Kanaaf gaafa barreessinu jechaadha bifa kanaan kan nuti barreessinu bytee b'n kuni variableedha, inni kun data typeedha jechaadha. Kanaaf data typein kun byteedha waan ta'eef kan nuti store goonu memory kanarratti 100 yoo ta'e kuni byteedha jechaadha. Kan biraa shortiidha 32000 kan jedhu kuni shortiidha jechaadha. Kana jechuun variable kanarratti store goonaa jechaadha. Akkuma kana warra kaaniif illee karaakterii yoo fudhanne karaakteriin E'dha. E'n kuni kan inni store ta'u variable kanarrattidha jechaadha. Kun memory locationidha. Kanaaf kana fakkaataa jechaadha. Fakkeenyaaf as keessatti yoo ilaalle boolean is active kan jedhu is activein kuni variableedha. Isheen kun true'dha. True or false sababiin isaa booleanidha waan ta'eef data typein keenya booleanidha waan ta'eef two value qabna jechaadha. True or false'dha. Kanaaf is active will only store the true or false and take 1 byte. Kana jechuun saayiziin isaa yookiin bit saayiziin isaa tokkodha jechuudha. Sababiin isaa true or false'dha. True or false jechuun 0 and 1 0 or 1 jechuudha. Kanaaf bitii tokko fayyadama jechuudha. Kanaaf egaa inni itti aanu immoo name primitive data type'dha. Name primitive data type kana immoo reference type jenna jechaadha. Reference type kuni compare gaafa goonu yookiin name primitive data type kana compare gaafa goonu primitive data type wajjin compare gaafa goonu more complex data structure'dha jechaadha. Complexity qaba jechuudha. Kan biraa immoo it store references or address instead of storing actual value. Kan inni store godhu reference'dha yookiin immoo memory location'dha. Maree akka isa primitive data type sana actual value miti kan inni store godhu. Fakkeenyaaf asitti kan nuti store goone actual value'dha. Int nam jennee addana kanatti int number jennee asitti int number jenneeti kan inni nuti store goone jechaadha. Int number jennee kan nuti store goone 10 waan ta'eef jechaadha asitti. 10 waan ta'eef kuni kallachumaan kan inni store godhu kallachumaan value kana memory location kanarrattidha jechaadha. Memory location kanarrattidha yookiin immoo number variable kanarrattidha jechaadha. Kanaaf kallachumaan kan inni store godhu. Garuu inni kuni as keessatti immoo primitive name primitive data type keessatti it store references address'dha kan inni store godhu jechaadha. Addressii yookiin immoo memory location memory address'dha kan inni store godhu jechaadha. Yookiin storage address jechaadha. Malee actual value kana miti kan inni store godhu. Actual value ishee kana miti kan inni store godhu. Actual value kana osoo hin taane addressii kanaati kan inni store godhu jechaadha. Addressii kanaati. Kanaaf egaa akka fakkeenyaatti yoo ilaalle inni kun array'dha. Array'n data type keessaa name primitive data type'dha. Asirratti data type hundi jiru.
string jira, arrayin, classiin, interface warreen kun data type name primitive data type jedhamu jechaadha. Isaan kun jechaadha. Booda deebinee discuss gochuu dandeenya. Ammaaf garuu akkamitti store reference or address instead of actual value kan jedhu ilaalla jechaadha. Kanaaf inni kun amma int array numbers then 10, 20, 30, 40, 50 jedha. Kuni array dha jechaadha. Array dha. Variable qaba. Asirratti vaaliiwwan jiru 10, 20, 30, 40, 50 jechaadha. Tokko 2, 3, 4, 5. Kanaaf saayizii 5 jechaadha. Indeeksiidha yookiin indeeks at 1, indeeks at 0, indeeks at 1, 2, 3 akkanatti deema jechaadha. Kanaaf because array indeeksiidhaan access ta'a waan ta'eef garuu saayiziin isaa tokko 2, 3 saayiziin isaa tokko 2, 3, 4, 5 saayizii 5 qaba waan ta'eef jechaadha. Kanaaf egaa as keessatti isheen kuni kan isheen store gootu kallachumaan vaaliiwwan kana akka silaasan osoo hin taane int number which is equals to int number equals to 10 kan jenne sana keessatti 10 kallachumaan vaaliiwwan inni 10 jennu kun kallachumaan nambarii irratti an store ta'e yookiin immoo memory locationii numbers kan jedhu sana irratti store kan inni ta'e. Garuu inni kun referensiidha malee yookiin referensi variableedha malee kallachumaan vaaliiwwan kanneen storing godhu jechaadha. Storing godhu. Adreesiiwwan yookiin immoo memory locationii warra kanaati kan inni store godhu. Memory location warra kanaati jechaadha kan inni store godhu. Amma fakkeenyaaf as dhufnee ilaallee fakkeenyaaf actually bakka kanatti jechaadha memory lama qabna. Memory lama akka qabnutti tokko as jira. Kuni fakkeenyaaf heap memory yoo jenne jechaadha kana heap memory itti fudhadhaa kana. Heap memory kun immoo stack memory. Because Java programming keessatti memory lama qabna. Stack memory yoo jenne jechaadha. Stack memory methodii fi local variableedha kan inni store godhu. Inni kun garuu heap memory objectidha kan inni store godhu jechaadha. Objectidha kan inni store godhu. Kanaaf egaa as keessatti stack variable kana keessatti kan nuti qabnu reference variableedha. Reference variable isheen jennu suni number'idha. Akka suma sana jechaadha. Akkuma isa kana number'idha jechaadha. Number. Isheen kuni kan isheen store gootu yookiin immoo it points to this heap memory location. Kana keessatti kan store ta'u array objectidha jechaadha. Array objectidha. Yeroo Java programming keessatti array objectiin kun yookiin immoo inni asitti ilaalle kun jechaadha. Array objectiin kun yeroo Java programming keessatti array objectiin kun create ta'a jechaadha. Array objectiin kun create ta'a bakka kanatti jechaadha. Array objectiin create ta'a. Fakkeenyaaf array object gaafa jennu fakkeenyaaf as kana 10tu jira. As kana 10tu jira. Array objectiidhaan kuni 10 inni itti aanu 20 30 40 inni itti aanu 20 yoo jenne jechaadha. 20 yoo jenne inni itti aanu 30 yoo jenne as kanatti jechaadha. Ifa magaa akka kanatti hanga 50tti kan deemu yoo ta'e array objectiin bifa kanaan create ta'a jechaadha. Isaan kun egaa indeeksiin jira addana kana index at 0 inna at 0 index at yoo jenne jechaadha. Index at 1 yoo jenne akka kanatti deema jechaadha. Hanga indeeksii sadhumaatti jechaadha. 0 irraa kaasee hanga sadhumaatti. Kanaaf egaa heap memory kun store kan godhu kanadha jechaadha. Object array objectidha jechaadha. Isaan kun array objectidha malee beekamu. Array objectidha warri kun. Array objectidha. Array objectidha jechaadha. Kanaaf array objectiin kun create ta'a jechaadha. Array objectiin kun create ta'a. Array object at index 0, array object at index 1, index 2, index 3, index 4 jedhee deemaa jechaadha. Kanaaf egaa as kana amma fakkeenyaaf
kuni it references to or it points to these array objects. Addressii warra kanaati store godha. Addressii warra kanaa yookiin immoo addressii tokko, addressii 10, addressii 20, addressii 30, addressii 40 store godha malee kallachumaanii value warra kana storing godhu jechaadha. Memory kanarratti kallachumaan value warra kana store godha osoo hin taane memory'n kuni yookiin immoo number variable inni jennu kuni kallachumaan store godha osoo hin taane value warra kana store godha osoo hin taane kan inni store godhu memory address kanaati jechaadha. Memory address fakkeenyaaf memory address hawarra kanaa fakkeenyaaf yookiin immoo hawarra kanaa fakkeenyaaf haa jennu x yookiin 0x 1 jenne memory address dha bifa hexadecimalitiin jechaadha kuni. As keessatti egaa kan warra kanaati store kan inni godhu. Kan warra kana object yookiin immoo it refers to, it is points to this memory address rather than storing the actual value of those arrays. So it points to or it refers to or it references to or it stores the memory address of these arrays. Kan jennu jechaadha. Kanaafidha jechaadha. Kanaaf egaa asirratti number siin kun actually kan inni store godhu memory address yookiin immoo storage address kan warra kanaati jechaadha. Kan warra kanaa. Kanaaf it points to the objects where or it points to the object where each value are stored. Kan jennu jechaadha. Kanaaf gara kana akeeka malee kallachumaan warra vaaliiwwan kana storing godhachaadha memberiin kun. Kallachumaan kan inni store godhu vaaliiwwanni kun yookiin immoo objectiin create ta'a. Objectoonni kun vaaliiwuu kana store godhu bifa kanaan jechaadha. Objectii create ta'ee jira. Objectiin create ta'e kun kan inni hold godhu warra kanadha jechaadha. Objectiin kun immoo addressii mataasaa qaba. Addressii kana immoo addressiin kun immoo kan inni store ta'u nambarii kanarrattidha jechaadha yookiin immoo variable kanarrattidha jechaadha. Kanaaf nambarii kana reference variable kan nuti jenneefi reference variable jenna malee normally it is not variable, it's reference variable. Reference variable dha malee it is not normally the memory location where the actual value are stored. Kanaaf egaa as keessatti data type hedduutu jiru. Data type akkuma dura ilaalle jechaadha. Stringin data type name primitive dha yookiin immoo reference data type dha. Arrayin akkasii, classiin akkasii, interfacein akkasii jechaadha. Kanaaf gosa hanga kanaa qabna jechaadha data type Java programming keessatti jechaadha. Kaaniif illee warra name kaaniif illee kan akka C++, kan akka C# kan akka Python keessatti illee data type ni jira jechaadha. Name primitive and primitive data type ta'ee jechaadha. Kanaaf warreen kuni gosoota data type fi garaagarummaa isaanii agarsiisaa jechuudha. Kana fakkaata galatoomaa isiniin jedha.